isa yoo dhufe immoo gana mana isaatiin galle daa'imman isaa biraatiin galle bakka biraatti goree bakka biraa dhaqee nama mana dhaatii baasee maal daa'imman isaa kan amma kanarraa ture dhufe osoo fayyaa isaanii hin gaafatin nagaa isaanii hin gaafatin jaartii isaa bira dhaqee osoo ilaalin gara biraatti goggoree haadha manaa biraa fuudhanaan jedhee haa fuudhu isuma dhugaan isiniin jedha haa fuudhu maaliifiini fuudhuu wanti inni barbaadeefi tarii anatu yu yaada isaa sana waa inni yaadee sammuu isaa keessatti yaadee jiru takka guutuu fi dadhabe takkaafi jechuudha. Lamaa fi immoo waan fuudhuu barbaadeef sana qabaachuu danda'a. Waan fuudhuu barbaadeef sana qabaachuu danda'a. Yaada isaa sana haa guuttatu waan yaadu sana jechuudha. Haa guuttatu maaltu narraa bada wanti narraa bada tokko illee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma ilmoo qabaani ilmoo koo sana guddifadha bakka erga inni haadha manaa biraa fuudhu malee yookiin immoo haadha manaa biraa fuudha yookiin immoo fuudhee tarii fuudhee iyyuu hin jira yoo ta'e keenyaaf ammoo ani haasan jira garuu waliin haasa'aa jirra wal quba qabna hin beekamu maal keessa akka jiru jechuudha hin beeku rabbiidha malee tarii amma rabbi fidineeti uma ta'eyyuu jechuudha uma fuudheyyuu maafu ta'ee ittiin har'a iccitii jabduutu akkasiin hima. Iccitii jabduudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waa'ee dhuma saayidoo kana wal qabatee namoonni baay'een viidiyoo irratti hojjetee jira kan keessattuu warri Yaman keessa jiran keessattuu warri ollaa isaanii faa ta'an jechuudha. Warri ollaa isaanii faa ta'an akka hajii jedhama miti gurbaan sun akka hajii akka yaayyaa hobbii akka haati manaa hajii illee hojjettee jirti jechuudha. Amma namni nani xiqqoo ishii irraa dubbachuudhaaf dhufe yookiin immoo fakkeenya tokkootitti waan kana isiniif himuudha yookiin immoo irraa dubbachuudhaaf dhufe eenyudha haadha manaa hajiiti jechuudha. Haati manaa hajii maal jette Saidoonii akka dhufeen gara manaatti dhufnee mana hidhaa deemee raawwateet buufata intini iddootti hidhama namni hidhamu sana deemee achi mana hidhaati ajii baasee sana booda oduu manaan galiin gara biraa deemaa ture. Ani akka kan kootitti habibti baga daarikti gara manaayyuu naqin jechuudha. Baga daarikti gara manaayyuu naqin. Lammaffaa ammoo nuti shamarran jechuudha yeroo baay'ee dhiironni yemmuu haadha manaa lammaffaa fuudhan yookiin immoo ni fuudha. Fakkeenyaaf amma dhiironni tokko osuma dhugaa hin ta'iniyyuu jechuudha osuma dhugaa hin ta'iniyyuu atummaa nuti maal akka taate silaaluudhaaf fuudhuudhaafini bakka haadha manaa lammataa fuudhuufini yookiin immoo intala kana jaalladheen jira yookiin immoo intalli kun barna gaafatte yookiin na jaallatti si ja'anii sifattanuu danda'u jechuudha ijoolleen dhiiraa abbaan manaa keessaa ta'u jaalallee keessaa ta'u. Ani dubartiidhuma akka keessaniiti amma bakka kanatti ani ilmoo qabaa jechuudha anis akkuma kan keetti. Kanaafiyyuu fakkeenya ati fudhattee irraa haasofte suni fakkeenyaan ta'u jechuudha. Haadha manaa hajii dhaggeeffadhu. Atis ilmoo kan kee hajii sirraa fudhannaan isiniin hordofa garuu takka viidiyoo sanarratti hojjedheen beeku dhiifama viidiyoo sanarratti hojjedheen beeku jechuudha. Maaliifin hojjechuu waan hin barbaadiniifin garuu amma baay'ee akkana ajaa'ibdi. Fakkeenya fudhattee haasofte baga gootee baga ilmaasii fudhattee baga meeshaa guurrattee baatee adan fakkeenyaa fi akka dubartummaa keetiitti sumayyaadhaaf ooguu barbaaddichi. Akka dubartummaatitti of ilaalte jechuudha. Laa ta'uu qabu habibti akka dubartummaatitti ilaalle anis dubartiidha sumayyaan baga gootee jechuun qaba jechuudha. Jechuun qabu bakka ishiin itti tolchite tokkotti waan ishiin tolchite sana sumayyaan hin tolchite waan bareedduu goote waan kana jedhee irraa dubbachuu qaba. Bakka ishiin balleessite akkasumas kan hin balleessite jedhee balleessite sana himuu hin qabaa jechuudha. Balleessite kana himuu hin qabaa jechuudha. Si galte kanaafiyyuu fakkeenya ati fudhattee irraa haasofte kuni fakkeenya miti. Fakkeenyaaf ati ajiin ilmoo kisi jala fudhannaan miti si jala fuusisnaa miti ati kaniisiste. Kanaafiyyuu kunis ilmoodha isaafis. Tokkoffaa ammoo
abbaan manaa keenya yoo isa barbaachise jechuudha. Fakkeenyaaf amma Saidoon fuudhuu barbaadee miti kan inni fuudhe. Asitti yeroo Yaman hin jiruyyuu yommuu isin fuudhii shamarran meeqa yommuu rakkisan jechuudha hin fuune. Sababni isaa maaliif inni fuudhini waan isiirraa barbaadu dhabe takka qabu isiirraa barbaade. Waan barbaadu tokko waan silaa isa barbaachisu takka waan dhabe hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf dhiironni biraa jechuudha. Tokko amalumaaf kan fuudhutu jira. Amalumaaf haadha manaa baay'ifatee fuudhuu kan barbaadu yookiin immoo amalumaaf dubara 90 faana jiraachuu kan barbaadu. Amalli dhiirotaas amalli shamarranis garaagara. Amalli nama hundaa tokko miti dhugaa dubbachuudha. Shamarris amala garaagaraa qabdi kamiin isiitiyyuu jechuudha. Kamiin isiitiyyuu biyya lafaa kanarra kan jirtu shamar kamiin isiitiyyuu amala garaagaraa qabdi. Dhiironnis akkasuma amala garaagaraa qaban. Namni mana takkatti haadha takka keessaa gara haadha takkaa keessaa baheeyyuu amala takkan qabu. Amala garaagaraa qaba jechuudha. Amalli isaanii amala garaagaraati. Yaadni isaanis yaada biraati. Yaada tokko hin qaban jechuudha. Inshaallah namumti mantaa ta'ee yookiin lakkoo ta'ee dhalateeyyuu tokko yaada inshaallah rabbiin wal keessa fidee yaada takka sammuun isaanii yaadde malee yookiin immoo wanta takkarratti wantoota garaagaraati irratti yoo yaadni isaanii tokko ta'e malee waan hundarratti sammuun isaanii waa takka yaaddu jechuudha. Inshaallah namni garaa takka keessatti si'a takka uumamee dhalatee jechuudha. Kan garaa takka keessaa bahee oggaadhaan yookiin wantoota garaagaraatiin gargar ta'ee kan dhalate dhiisateeti. Akkasuma immoo namoota haadhota biraa garaagaraatirra kan dhalate dhiisate jechuudha. Kanaafiyyuu abbaan manaa kee tokkicha erga abbaa manaa kootiitti keessattuu erga ilmoo godhatanii jechuudha. Keessattuu erga ilmoo godhatanii akkasuma immoo abbaan manaa kee suusii kana qaba yoo ta'e durmaan dursitee abbaan manaa kee nama akkanaa ta'uusaa hin beekta yoo taate abbaan manaa kee firii taasisi. Dhugaa ana rabbiin tokkicha kan argu dhugaan isinitti mana argitanii miti kana booda. Ani ammaaf garuu abbaa manaa koo bira jiraatan jiru abbaa manaa qaba ijoollee qaba jechuudha. Abbaa manaa qaba ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qaba in argitanii jechuudha. Inshaallah gaafa gara biyyaa galee isinitti argisiisa hin argitanii jechuudha. Na amanuu dhiisuu dandeessu garuu gaafa ijaan argitan na amantanii jechuudha. So ani odoo abbaan manaa koo kuni haadha manaa biraa fuudhanaan jedhee haa fuudhu. Isma dhugaan isiniin jedha haa fuudhu. Maaliifini fuudhuu wanti inni barbaadeefi tarii anatuyyuu yaada isaa sana waan inni yaadee sammuu isaa keessatti yaadee jiru takka guutuu fi dadhabe takkaafi jechuudha. Lamaaf immoo waan fuudhuu barbaadeef sana qabaachuu danda'a. Yaada isaa sana haa guuttatu. Waan yaadu sana jechuudha. Haa guuttatu. Maaltu narraa bada? Wanti narraa bada tokkollee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma ilmoo qabaanii ilmoo koo sana guddifadha bakka. Erga inni haadha manaa biraa fuudhu malee yookiin immoo haadha manaa biraa fuudha yookiin immoo fuudhee tarii fuudhee iyyuu hin jira yoo ta'e keenyaaf ammoo ani haasan jira garuu waliin haasa'aa jirra wal quba qabna hin beekamu maal keessa akka jiru jechuudha hin beeku rabbiidha malee tarii amma rabbi fidiniiti humna ta'eyyuu jechuudha humna fuudheyyuu maa fuute jedhee ittiin dheekkamu sababni isaa maani nama inni si nyaata hin dhugaa fedhii qaba jechuudha maaliif fuutee jedhee ittiin dheekkamu isma dhugaan isinitti maani kan qulqulluudhaan dhugaa dubbachuudha dhugaa rabbi isma dhugaan isinitti kanaaf iyyuu namni tokko maal bakka kan koo qofa abbaan manaa koo kan koo qofa kan jettanii jirtan tarii inni akkasitti yaaduu dhiisuu danda'a kanaaf iyyuu dirqama kan nama kana miidhuun qaba nama kana ajjeesuun qaba hin qabu jechuudha siif ta'a akkaataa inni jedhutti waliin jiraachuu siif hin ta'u wanni sun siif danda'ama yoo ta'e gorsitee nama sana deeffachuu sii galee gorsitee nama sana lakkii abbaa manaa koo waan akkanadha waan akkana ani fedha irraan qabu wanti ani sitti balleesse tokko maaltu jira wanta kanarraa dhabe tokko maaltu jira waan sirraa dhabe sana waan ati silaa guutuu fi dadhabde sana siif hima yoo ta'e sii himee jira dandeessee waan sana guutuu fi dandeessaa yoo taate ni guuttafi hin dandeessu yoo taate immoo isas hamilee isaa cabsuun qabdu
Faamilee isa cabsuun qabdu. Siif jedhee raawwatee waan yaade sana dhiisuun qabu jedhu. Siif jedhee waan barbaadu sana dhabuu hin qabu. Isuma dhugaan isin hin jiraane dhugaa. Isuma dhugaa jechuudha. Amma bakka kanatti Sayidoon mucayyoo kanarratti dirqamaan irratti fuune. Mucayyoon jaalattee jirti. Jaalala mucayyoo ishee sunis waan gochuu qabdu hin jiru. Jaalala waan ta'eef jechuudha. So inni yommuu osoo akkasittiin isiin rakkistuu akkasi waa miidha mucayyoon ofiin ajjeesa hoosii dhabee maal jette lubbuu namaati waan ta'eef lubbuu namaa sana baraaruudhaaf jedhee dhaqee waan sanatti seene. Haa ta'ummooyyuu innuu achi deemee ta'u isiiyyuu fuudhee akka nama tokkootitti wajjin taa'ee yeroo dheeraa wajjin fudhatee mucaa kana waliin gaariis yaraas gammachuus waliin hin dabarsine jechuudha. Ishiidhuma kanaayyuu irra caalchifatee ishii kana gaa waanuma seeraa sana guutee fi dhaqee deemee achitti ishii gate. Gaafa dhaquutti ishiin kun akkas gootee edde. Isin immoo warra akkanatti waa'ee kana isaan akkasitti irratti loltanii maal jettanii baga gootee maal jettan maalidha baga gooteen? Maalli wanti isin goote baga gooteen maalidha? Waan hin jedhamne waan hin fakkaanne naasayinaan. Fuudheera bakka. Wannoo shariyaa isaanii keessa jiras fuudhuudhaafis.